Ashaama harka fuune akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenyaa walabummaan neetwoorkii irraa oduu yeroo kanaaf qabnu qabannee dhiyaanneetu jirra amma matootii oduu. Waraanni bilisummaa Oromoo Anaasaa Siggaatti haleellaa humnoota mootummaa irratti fudhachuu ibse. Godina Shawaa Lixaa Anaadaa Bargaatti namoonni 3 mana hidhaatii baafamanii ajjeefamanii. Kan hordofaa jirtan walabummaa neetwoorkiidha amma oduu bal'inaan. Waraanni bilisummaa Oromoo Anaasaa Siggaatti haleellaa humnoota mootummaa irratti fudhachuu ibse. Waraanni bilisummaa Oromoo godina Wallagga Bahaa Anaasaa Siggaatti hagayya 31 bara 2021 ganamarraa eegalee humnoota sirna aangoo irra jiru tiksan irratti haleellaa jabaa raawwataa jiraachuu ibse. Haleellaa humnoota kanneen irratti raawwatame hordofee waraanni bilisummaa Oromoo hidhamtoota siyaasaa 100 hidhaatii gallakkisuu dubbii himaan idil-addunyaa waraana bilisummaa Oromoo Odaa Tarbii himeera. Haleellaa waboon raawwachuu isaa ibse kana ilaalchisuun gama sirna aangoo irra jiruutiin hanga oduun kun qindaa'etti wanti jedhame jiraachuu baatus waraanni bilisummaa Oromoo Anaasaa Siggaa fi naannoo isheetti tarkaanfii fudhachuun qabatamaa ta'uu jiraattonni naannoo mirkaneessaniiru. Waraanni bilisummaa Oromoo duula bubbii xumura garbummaa torban 3 dura maqaa qabsaa'ota Oromoo gameeyyitti moggaasuun labseen godinaalee lixaa giddugalaa fi kibba Oromiyaatti sochii waraanaa jajjabaa taasisuun iddoowwan hedduu to'achuu ibsaa tureera. Gama lixaatiin duula bobbaa laggasaa wagiitti kan jiru waraanni kun godina Wallagga Bahaa Anaasaa Siggaatti kibxata darbe ganamarraa eegaluun humnoota mootummaa irratti haleellaa raawwataa turuu ibseera. Waraanni bilisummaa Oromoo kibxata ganama buufata poolisii Anaasaa Siggaa irratti haleellaa raawwachuu dubbii himaan idil-addunyaa waraana bilisummaa Oromoo Odaa Tarbii fuula Tiwiitarii irratti maxxanseera. Haleellaa kana hordofuun waraanni mootummaa konkolaataa piikaappii 3 magaalaa Ukkeerraa birmannaaf dhufes bakka Owwaataa jedhamutti barbadeessuu beeksisaniiru. Humni mootummaa dabalataan magaalaa Angar Guutee jedhamurraa konkolaataa 3F'n birmannaaf dhufes iddoo afata yookaan mandarajaa jedhamutti guutummaatti barbadaa'uusaa dubbii himaan waboo ibsaniiru. Guyyaama sana waaree booda naannoo sa'aa 10 walakkaatti waraanni mootummaa konkolaattota 3F3 fi oraalii tokkoon dhufuun haleellaa waraana bilisummaa Oromoo qolachuuf yaalanis bakka mandara 3 jedhamutti guutummaatti barbadaa'uun isaanii beekameera. Waraanni bilisummaa Oromoo humnoota sirna aangoo irra jiru tiksan irratti haleellaa hagayya 31 raawwateen miidhaa cimaa geessisuu hedduun dhumuu fi kan lubbuun hafan wal'aansaaf hospitaala yuunivarsiitii Wallaggaatti guuramuun ibsameera. Kana malees hidhamtoota siyaasaa 100 ol mana hidhaatii hiikuu Odaa Tarbii barruu fuula Tiwiitarii isaa irratti maxxanseera. Haleellaa waraanni bilisummaa Oromoo Anaasaa Siggaa fi iddoowwan birootti raawwachuu ibse kana ilaalchisuun hanga oduun kan qindaa'etti gama sirna aangoo irra jiruutiin wanti jedhame tokkollee hin jiru. Jiraattonni naannoo gama isaaniitiin tarkaanfii waraanni bilisummaa Oromoo waboon fudhachuu ibse kun qabatamaadha jechuun maddeen keenyaaf mirkaneessaniiru. Caasaan bulchiinsa aanaas ta'e kan magaalaa akkasumas humnoonni tika mootummaa Anaasaa Siggaa gadi lakkisanii gara magaalaa Naqamteetti baqachuus jiraattonni aanichaa himaniiru. Godina Shawaa Lixaa Anaadaa Bargaatti namoonni 3 mana hidhaatii baafamanii ajjeefamanii. Godina Shawaa Lixaa Anaadaa Bargaa magaalaa Mogoritti hidhamanii kan turan namoonni 3 hagayya 30/2021 mana hidhaatii baafamuun ajjeefamuu isaanii maatiin himanii. Namoota mana hidhaa magaalaa Mogor keessaa baafamanii ajjeefaman gidduutti kan argamu Atileet Ayiluu Biraanuu isa tokko. Atileet Ayiluu Biraanuu dorgommii dhuunfaatti hirmaachuuf shaakala taasisaa ture. Maatii isaa dubbisuuf gaafa hagayya 27/2021 gara magaalaa Mogor kan imale ta'uu michuunsaa himeera. Jimaata gara Mogor akkuma deemeen poolisiin Oromiyaa akka isa qaban bilbilaaliin odeeffadhe kan jedhu waa'il hojiisaa kun guyyaa lamaaf waajjira poolisii erga tursiisanii booda gaafa wixataa hidhaatii baasanii namoota biroo waliin isa ajjeesaniiru jedhe. Odeeffannoo arganneen dargaggoota Oromoo 3 poolisiin humna addaa Oromiyaa ajjeese kunneen Yoomiyyuu Gonfaa, Dhaabaa Tulluu fi Atileet Ayiluu Biraanuu kan jedhaman ta'uu maddi keenya himee jira. Dargaggoonni ajjeefaman 3 hawaasa keessa jiraatan gidduutti naamusa gaarii kan qabanii fi namoota nagaa ta'uu isaanii uummatarra darbee hojiin isaanii ragaa ba'aaf kan jedhu maddi keenya. Yoomiyyuu Gonfaa nama nagaa hojii daldalaa keessa jiruu fi Atileet Ayiluu nama yeroo mara dirree fiigicharra oolu ta'uu otoodhuma nuti beeknu mootummaan nu sobuuf yaalaa jira jechuun jiraattonni maddeen keenyatti himaniiru. Manadhaa keessatti uffata poolisii humna addaa isa moofaa kan kanaan dura hojiirra ture itti uffisuun qarqara magaalaatti baasanii bakka ulaa goraa jedhamutti rasaasaan erga ajjeesanii booda akka waan humna hidhatee isaan lolu ajjeesaniitti gabaasaa jiru jechuun jiraataan magaalaa Mogor kan biraan haala ajjeechaa isaanii nutti himeera. Dargaggoo Yoomiyyuu Gonfaa, Atileet Ayiluu Biraanuu fi Dhaabaa Tulluu kan ajjeefaman poolisii humna addaa Oromiyaatiin ta'uu maddeen odeeffannoo keenyaa fi maatiin mirkaneessaniiru. Oduu wal fakkaataadhaan
shaggar lixaa iddoo adda addaatti torbaanii fi ji'oota darban keessa ajjeechaan akkanaa raawwachaa turuusaa walabummaa niiwus neetwoorkii jala bu'ee gabaasaa tureera. Egaan kabajamtoota hordoftoota keenya oduu yeroo kanaaf qabannee isaan gammaa ture. Qophiilee walabummaa niiwus neetwoorkii hafan waliin turtii gaarii isiniin jenna.